إنا لله وإنا إليه راجعون. لولا أرسيتي ولو جدودي لولا ما تري كان صدر بيت كأيه هرب لبون نم تكو غلاف تمجرا أكمل أريو شافيتي نموني فيديو كنا أقرتن كاروما في التوشير غلا جولة كنا فوني مالي garuu lolli kun dhaabataan jiru sadarkaa ajjechaa irra jira. Garuu an argaan ture toora laayitiin qabanii wal ajjeesan qabaniitu waluma akkas godhanii dhiisaniin se'e malee wal ajjeesaniin se'e. Gurbaa isin agartan kun kaleessanii biratti namni agartanii tumamee caccabfamee funyaa isaa kun itti caffamee mucaan gizee inni akkas of dadhabee jiru biyyoo nyaadhu jennaan biyyoo hammaaranii afaan isaatti naqanii anarsiisaate wallaatii waliin beekan namoota laabii waraabaran yeroo sana namoonni footoo jiran maxxansaa jiran keessatti ijoollee walloodha kan jabaate jedhamaaru. Obboleewwan dubbiin kun maalirratti akka ka'e hin beekan maalirratti ka'e sadarkaa kana ka'e hin beeku mucaan kun baruu lubbuudhaan darbee jira rabbi rahmata haa godhuu fi haadhaaf abbaan maatiin gizee argan akkam jedhan. Ijoolleen kaleessa Yamaniin keessaa ijoolleen kaleessa Yamanii nyaata kadhataa ulaa namaa rukutaa baararratti fincaan of keessatti fincaana dhaqxan kaleessa doonii irra guyyaa 4-5 bulaa fincaan ofitti fincaanaa kan bakkitti fincaan hin jirre dhaqxee Yamanitti buute biddeena kadhataa ulaa namaa tumte nyaata namni irraa nyaatee hambise nyaataa kan Yamanii keessa qaxxaamurte dhaqxee mazraa qabattee erga hojii argatte akka kana qufaa jetti. Engidde garuu gaafa lolli kun Amaaraaf Oromoo jidduutti banamu li'annahu sababiraati jennetuma qascalluma inni dubbataatuman ture garuu sabni Amaaraaf ajjeefamuu qabu ture gaafa san Oromoo ajjeefamuu hin qabu ture. Miskiinni kaleessa rakkattii biyyaa baatee nyaata kadhataa barandaa namaa bulaa sareen qeebbaamaa dhaqxe akkamitti achitti wal ajjeefti har'a garuu utuu sabni biraa taa'u saba Oromootiin walitti darbanii har'a sadarkaa kana gahee jira. Sadarkaa kana gahee Arsii fi Walloo hin agarreen viidiyoo man argee Arsii fi Walloo walitti jabaatanii har'a garuu sadarkaa addeechaa irra gahee mucaan kun eeda dhiitamee funyaan isaa kun itti cabee of dadhabee laafee jira. Isuma ni laafetti namni garaa gubatuuf hin jiru asiif achi dhiitaa biyyoo nama lamaan afaanitti naqanii nyaadhu jennaan nyaatee liqimsa kan dhakaa arraabes jira. Namoonni viidiyoo kana agartan sheer godhaa la'an waal beeku namoonni suudii kana jirtan ijoollee kana manxiqaa jarri jiranu manxiqaa Saudi Arabiyaa keessaa wanni baalageen akkanaa kun riyaadii jirti manxiqaa jarri jiranu fakkeenyaaf alqasiimiin haa ta'u mizahmii haa ta'u dawaadimmii haa ta'u alkharjiin haa ta'u naannoo fedheeyyuu yoo ta'e naannoo fedhe yoo ta'e namoonni argaa jirtan utuu dubbii tokko walitti nagaa taasisuun hin barbaachisu rabbi jira nagaa taasisanii walitti nagaa taasisuun manxiqaa jarri jiranu manxiqaa akkasii jechuudhaan viidiyoo kun shurxaa agarsiifamnaan lakkoofsa shurxaa naannoo Makkaatiif naannoo Riyaad adda itti dabalamnaa yeroo masana manxiqaa sana keessa galanii dachee qotanii yaasanii achitti qadiyyaan malaaf jara kanaaf qadiyyaan malaaf warra quufe kanaaf gaafa Amaaraaf Oromoo wal fixxullee callubeen dhiifame qabu warra kana qadiyyaan mala waggaa kudhan akka jarri beeksisa beeraatti hin deebine. Namoonni gaafa Arsiin beela'u Walloon gargaare gaafa Walloon beela'u Arsiin gargaare dhiiga tokko saba tokko kan sabni biraa fixaaru yoo jira warra Walloo yoo ta'e kan eengedda Amaaraan cabsitee faannoon cabsitee naan sabni hundi irra dhaabataa ture karaa fedheen gargaarsa fedheen Adaamaa keessatti dhaqanii gaafachuu yoo ta'e dhaqanii gargaaruu yoo ta'e isa dhiigni achitti dhiigni irra lule kan harkichite kan miilichite kan ijji keessaa bahe kan mataa irraa foccaqe eengedda jechuudha Walloo hanga walaatu lola jira. Garuu Arsiin gaafa inni beelee gaafa inni biyya ari'amu gaafa nuun seentete akkasuma Walloon gargaara jira. Har'a garuu baalageen saree biyyaa yaatee akkasitti dhaqxee Yamanii keessa baarratti of keessatti fincaanaa dhaqxee achitti akkasitti wal gootu kun har'a quufteeti. Garuu jara kanaaf qadiyyaatu mala qadiyyaa lafa jala Suudii keessa waggaa 10 akka jirri maatii jira argaa rabbi maatii keessa agarsiise. Yoo tokko dhufee siqee maaltu liibii tolsi baasii maraachaa hin dhiiftu. Dogoggoraan ijoollee lama yoo walitti haraarsuudha malee ati gama koo jedhanii horii walirra dhufaa jira.
كواتك بيني لعنة الله عليك يا حيوان. ما فيديو جول لك أنا أفاول له ده أفارسي ده بيكم فيديو خلاص جفنا. لا لك أرغب سجرا لعنة الله عليك. تركي. الرابي لكم سيدي لا خلاص. لا إله إلا الله. والله لا تفكر جول لي أرغب سجرا. Kopera ko argila argi kopera cini dai cini dai argila apa rumah asani la'nat Allah alaikum rakina ke sarap sibas ya mujrim ala argi يجبون لين تاو سبع سيفا يجبون لين تاو كنا يننا مغرغار تنابو لين تاو غرو وردي أكنا جو يكون هدي جراتو منطقة جر رجرنو نبيك تجد يادا منطقة سنان أكبر لغمان إثيوبيا وبسات يكون خيري كم أكبر لغمان رجول أديجاتو ملاف غرو نتيمو غمچون كينيا غافا جرني ولي ترماني أمن جيزي جولين أم تلسا غلي تعافي بوهاتو غي har'a garuu immoo warri kun hidhamnaan nuuf gammachuudha. Arsii walloon jiru sabni warri akkas ta'an kun akka harka shurxaa seenanu namoonni immoo agartan dubbii tokko malee ajajuu dandeessan dubbii kana dhajjaa ijoolleen kun akka qadiyyaa waggaa kudhan fudhatu. Walaa arsii walaa wallo. Namni namaa wallolee obboleessi kee yoo namaa wallolee walitti dhowwita malee yeroo ammaa laquun hafee jira. Doofummaadha. الله يلعنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.